Lolli marsaa jalqabaa lamaan torban darbe roobiif jimaata kan gaggeeffame yoo ta'u gama lachuurraa namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Waldhabdeen lubbuu namaa galaafate muddee 25 akka raawwatame gareewwan kunneen mirkaneessaniiru. Lolli kun bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti kan raawwatame ta'us lafti gosoota keessaa kan tokko gara Somaalilaanditti waan babal'atuuf aanga'oonni Somaalilaand jeequmsa kana akka balaaleffatan taasiseera. Somaalilaandii fi bulchiisi naannoo Somaalee kan Itoophiyaa lolli kun attamitti akka eegale ilaalchisee walii isaanii himataa jiru. Qondaaltonni Somaalilaand jiraattota Da'aawalee irratti haleellaa raawwachuu isaaniitiif humna poolisii addaa kan naannoo Somaalee komachuudhaan ituu addaan hin baasiin namoota nagaa irratti xiyyeeffatan jechuun himataniiru. Poolisiin addaa kun jaarsolii aadaa Somaalilaand irraa gara Da'aawaleetti imalan kanneen walitti bu'iinsa naannoo sana keessatti adeemsifamaa jiru karaa nagaan furuuf jedhan buteera jechuudhaan ibsi ministeerri nageenyaa biyya keessaa kan Somaalilaand Abdallee Mohaammed Arab baasan mul'isee jira. Mootummaan Somaalilaandis mootummaa federaalaa Itoophiyaa sirnaan kan quunname yoo ta'u hidhata nageenyaaf siyaasaa cimaa qabu. Somaalilaand taateewwan Da'aawalee fi gocha hammeenyaa poolisiin addaa raawwate ifatti beeksiftee jirti jedhan Abdalleen. Pireezidaantii Somaalilaandiif ergamtuu addaa akka ta'an Ednaa Adan Ismaa'eel hokkara kanaan namoonni kurnoota hedduun ajjeefamaniiru jedhan. Yaada isaanii kanas qondaaltonni televezyiinii mootummaa Somaalilaand irratti tamsaafamee jira. Somaliland has registered 151 casualties. We have registered 59 deaths. But many could not reach us. My appeal to the international community. Somalilaand lubbuu namoota miidhamanii 151 galmeessitee jirti. Du'a namoota 59 galmeessinee jirra. Garuu hedduun nu bira ga'uu hin dandeenye. Hawaasa addunyaaf waamichi koo baqattoota amma kumaantamaan lakkaa'aman kun manni akka isaan barbaachisu, bakki dahannaa akka isaan barbaachisu, gara mana jireenyaa aadaa isaaniitti deebi'uuf eegumsi akka isaan barbaachisudha. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'tti ni iyyadha. Fannoo diimaa idil addunyaatti ni iyyadha. Dhaabbata fayyaa addunyaatti ni iyyadha. Kun balaa deebii idil addunyaa barbaadudha. Somaalilaand balaa namoomaa hamaa sana ni dandeessi jedhamee eeguun hin danda'amu jedhaniiru. Qondaaltonni bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa deebii kennan keessatti kallattiidhaan bulchiisa Somaalilaand komachuu baatanis qawwee kanneen hidhatan daangaa Somaalilaand ce'anii humnoota tikaa naannoo Somaalee haleelaniiru jechuun himatan. Namoonni hidhatanii daangaa Somaalilaand irra qaxxaamuruun bulchiisa naannoo Somaalee keessatti jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsa uumaa jiru. Keessattuu naannoo horsiisee bulaa magaalota Harshinii fi Yo'aalee gidduu jiru jedhu akka ibsi feesbuukii biiroo nageenya naannoo Somaalee baasetti. Milishaaleen kun nagaa eegsisuu fi guyyoota hedduu dura poolisii naannichaa gara naannoo sanaatti ergaman hedduu ajjeesaniiru jechuun ibsichi dabalee hubachiise. Qaamoleen nageenyaa seeraa fi sirna iddootti deebisuuf akkasumas nageenya lammiilee naannoo mirkaneessuu irratti hojjechaa akka jiran ibsameera. Ibsichi Somaalilaand dhimma naannoo Somaalee keessa jiran faallaa ollummaa gaarii ta'een hiikkatee jira jechuudhaan himateera. Ibsi ministirii nageenyaa biyya Somaalilaand gidduu seenuun akka dubbiin kun dhaabbatuuf hariiroo ollummaa akka kabajan waamicha dhiyeessee jira. Bulchiisi naannoo Somaalee lakkoofsa waliigalaa namoota lola kanaan lubbuu isaanii darbe hin ibsine.